Ergaa sajal qabaarratti yaa warra Qorontos xalayaa isinii barreesseen ture jedha. Xalayaan isinii barreessee ture immoo namoota warra alalummaatti turan wajjin hidhata hin qabaatina jedheen kaa'ee ture. Isa kanammoo kanan isiniin jedhe namoota hunda jechuu koo miti. Namoota warra biyya lafaa faanas jechuu koo miti. Kanan jedhu waldaa kiristiyaanaa keessa warra jiran, amala sassattummaa warra qaban, waaqolii tolfamaa warra waaqeffatan, keessumaa waa'ee gaa'ilaa faana wal qabate, waa'ee ejjaa faana wal qabate maal ta'uun akka isaan irra jiraatu xalayaan Paawulos suni qabachuu hin hafne. Ammayyuu jedhu tarii arkeolojistoonni garagaraa kallattii ittiin argachuu danda'an macaafni kun as keessatti yoo barreeffamullee baate guyya ta'e garuu barbaaddame yookaan seenaa warra Giriik durii kana keessatti bakka ta'etti galmaa'ee dhokateetta amalee haqamee yookaan immoo ciccitee gubateetiniin badee nutti hin fakkaatu. Guyya tokko argachuu danda'ama. Kun seenaa guddaaf ergaa guddaa Paawulos barreessedha waan ta'eef dagatamuun ittiin jiraatu xiyyeeffannootti kenna. Ergaa warra Qorontos kana keessatti ergaawwan xiyyeeffannoo fi koot godhamanii qabaman as keessatti barreeffamanii kan hin jirre garuu ergaa gurguddaa kan of keessaa qaban, dhaamsa kan of keessaa qaban, waldaa kiristiyaanaa keessatti namoonni amantoonni akkamitti jiraachuun akka isaan irra jiraatu kan calaqqisiisuuf kan ibsu ergaa gurguddaan akka jiruu fi jala sararamuun akka jiraatu lafa kaa'u jechuudha.